Maashaallah waan takka qabadhee hin dhufne qabadhee isin dhufee jira yeroo jalqabaatiif asumaan viidiyoo kana akkuma seentanii subscribe like share gochaa ilaalaa isin jedha Zulaan maal qabattee dhufte horroonni jettan harcee munqii yookiin harcee mixinii qabadhee isin dhufee jira jalqabarra haga xumuraatti akkami akka qophaa'u aynata meeqa tolii qophaa'a horroonni jettan akkam qophaa'a harceen munqii kun akkasumatti keessaa guuramee daasifamamoo akkam ta'a hinoo ifamamoo akkasumaan daakkama kawoo ifamoo kanneen keessaa wantoota qophaa'u kana keessaa maal fa'a kanoo ifamni maal fa'a warroonni jettanii jalqabarra haga xumuraatti tokkocha soonaafin takkan qabadhee isin dhufee jira warroonni qabatanii irraa fayyadamuu barbaadan iskiriintoo fi daftara keessan qopheeffadhaati irraa barreeffadhaa yookaan viidiyoo kana gadi buufadhaa isin fayyada yeroo dheeraadhaaf asumaan garuu subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa dadhabbii hedduu qaba guyyaa tokkotti osoo hin taane dadhabbii guyyaa afuriiti asumaan subscribe godha harceen marqaallee harcee marqaa zimbiloo osoo hin taane harceen marqaa akkatti qophaa'u qaba akkaataa qaba isa sanillee viidiyoo ta'anutu irratti qabadhee isin dhufee jira garuu akkaataa viidiyoon kun itti ilaalame ilaalee isa san gadi isin dhiisuu mala kanumaafu subscribe like share godhaa isin jedha viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa irraa barattanii irraa hubattanii faayidaa kiyya qofa osoo hin taane isin fayyaduuf isin foraabaa waan ta'eef irraa hubadha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jira bakka bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha warroonni Zulaa Maashoo baddeettanii har'a jechuudha waan addaa qabadhee isin dhufee jira akkuma isin argattan kana maashaallah jalqabarra hanga xumuraatti yoo ilaaltan waa hedduurraa barattanii waa hedduurraa hubattanii illee jedhee yaada keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtanii hedduu isin fayyada ijoollummaadhaan biyyarraa baatanii waa hedduu irraan beektan waan ta'eef hedduu isin fayyada waan ta'eef jalqabarra haga xumuraatti jechuudha akkaataa mixinii itti qopheessan yookaan ammoo akkaataa harcee munqii itti qopheessan jechuudha namoonni hin beekne walirraa haa barannu hanga xumuraatti koottaa isin jedha jalqabarratti kenooti haala kanaanii boqqoollaa qopheessee immiseera jechuudha argitanii bibilchaataan tokko keessatti mul'atu immifameera jechuudha namni hin beekne hin jira jedhee yaadu ibiddirra ooyifameera jechuudha akaayamoo osoo hin taane ibiddirratti hin ooyifame jechuudha isa biraa ammoo lammaffaan garbuudha jalqabarraa hanga xumuraatti yoo ilaaltan yoo xiqqaate aynata 10 wayii waan ta'eef isin fayyada garbuun kun garbuu arusoo jechuudha garbuu arusoo namni hin beekne hin jira jedhee yaadu garbuu arusoo jechaan yeroo wariin kufu yeroo baay'ee jechuudha warii kufee kufaa kaasa lafarraa garbuun arusoon bu'aa baay'ee qaba hedduu filatamaadha jechuudha akkasuma namoota sirritti dadhabbinne qabulle akkasuma jajjabeessa jechuudha kawarii kufee kaasu namaaf maal ayyaree kanaaf namni hin beekne hin jiru sirritti nama jajjabeessa isallee immiseera jechuudha hin agoofnu hin ho'isna hafuurri isaa akka urgaa'uuf jechuudha maaliif ho'istaa jettan xumura irratti isin himuun kiyyan oolu garbullee immiseera jechuudha goluma duraa duubaan immiseera jechuudha hundumaayyuu haala kanaan garbuu yeroo tokko jecha isin mul'isaara maaliif viidiyoon akka jalaan dheeranneef jedheeti viidiyoon baay'ee na jalaa dheerate jechuudha sababa saniif jecha gizee takkatti mul'isu elee akoofsa gizee takka bichaas ni mul'isaara garuuyyuu yoo xiqqaate elee 2-3 jechuudha kana kaayee jiru akkuma isin argartan kana haysaallee kenooti haala kanaan keessaa guuree qulqulleessee qopheessee jira jechuudha haysaallee haala kanaan qopheeffadhee jira jechuudha isin hanga barbaadan itti fayyadamuu dandeettanii kiiloo haga feetanii jechuudha akkaataa maxanii isin itti qopheeffatanii isin jechuudha sadaffaa haysaa yookiin hajjaa jechuudha afaan loqoda biyya garaagaraatti jira akkuma isin beektanii nam tokko hajjaa jedhee waama nabu tokko haysaadha isa qolli irraa bahuusan jechuudha kinooti qamadii fakkaata garuu qolli irraa tumamee qulqullaa'ee waan jiruuf jechuudha akkanatti gurgurama jechuudha asitti magaalaa kamirratti iyyuu haaluma kanaan gurgurama akkuma isin argartan kana inni isallee hin immisaarra jechuudha daqiiqaa beekaa isin jalaa dhedheeressee gaggabaabsaa jira malee sa'aatiin haga sana ilaaltanii kana qofaa miti kan immifamu jechuudha asirratti daqiiqaa xiqqoo mul'isa garuuyyuu hanga likkii qaba akkaataa itti immifamu namni hin beekne hin jiru keessattuu ijoolleen baadiyyaa hin beektan jedhee yaada maaliif jennaan yeroo qincee haroorrachuu heddan erga midhaan findigamee mooyyeef findiganii ka'anii booda hin immisanii hanga san immistan jechuudha yookiin xurgisaa moo maal jedhan afaan biraa kinooti haala kanaan jechuudha amma talbaadha jechuudha akkuma isin argartan kana talbaa isaara jechuudha hundaayyuu tartiiba waluma duraa duubaan jechuudha as biratti talbaadha jechuudha lakkaa jirtan jedhee yaada waamee akka itti godhaa jiru jalqabarratti boqqoollaa garbuu hajja talbaa akkuma isin argartan kana lakkaa jechuudha akkasiin jalaa hin dagatamnee fi talbaallee elee
guddoo irratti haala kanaan uwwifadheera talbaa waan baay'ee ta'eef isa biraa ammoo kaawwan xixiqqaa maxabasha irraa uwwisaara. Inni kun atara shumburaa jechuudha. Shumburaa diimaadha akkuma isin argitan kana shumburaa diimaadha. Shumburaa adiilleen hin jira garuu yeroo baay'ee mixin irratti fayyadamnu shumburaa diimaadha jechuudha. Shumburaa diimaa haala kanaanii kinooti haala kanaan dhimmifataa jira jechuudha. Maxabashaa irratti isinillee yoo barbaaddan eelee xixiqqoollee ta'ee wantuma barbaadan irratti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan shumburaallee geeffadheera jechuudha. Meeshaa hundumaayyuu xixiqqaa kanneen haala kanaan asirratti fayyadamaa jechuudha. Ittaansee atara kikkii ataraati jechuudha. Atara dheedhiin isaa kakka'amu jiraami kikkii ataraati jechuudha. Dheedhii isaatu kakka'amee gurgurama jechuudha. Kikkima isaa sanii namoonni barbaadan mana keessanitti illee duudaa isaallee kakka'uutti hin dandeettanii mooyyatti yoo tumtanii gogama isaa san turraa luqqaa jechuudha. Osoon akaayamiin dheedhii isaa isa sanillee haala kanaan fayyadamaa jira. Isin akkaataa mixinii keessaniitiin maxanii isaa baastanii fayyadamuu dandeettanii. Ani hanganaaf gahaa naaf baqqeedha jedhee oomishataa jechuudha. Hundumaayyuu jechuudha. Hundu likkitoo isaan qaba. Ka xiqqeessanis suuta gubbarra oomishantu jira, ka sirriitti oomishantu jira. Midhaan hunduu akkaataan itti oomishamu yookaan akkaataan inni itti xurgifamu tokko miti garagara jechuudha. Akkuma isin argitan kana ataraallee haala kanaan xurgifataara jechuudha. Kinooti irrisallee xurgisee ka'ee ataraa fi shumburaa walitti naqee jira jechuudha. Ittaansee as biratti ammallee jechuudha. As biratti misira difinii isaa jechuudha. Misira duudaadha jechuudha. As biratti ammallee misira duudaa qopheeffadheera jechuudha. Akkuma isin argitanii misira duudaa immisaara jechuudha. Ammas biratti illee misira duudaadha jechuudha. Isin yoo barbaadan misira ka difinii hin taane ka duudaa hin taane illee gochuu dandeettanii garuu yeroo baay'ee mixinitti kan naqamu misira duudaadha jechuudha. Sun fedha keessanii as biratti illee misira duudaa kanallee ooyifadhee jira. Hanganaaf gahaa jedhu isallee itti naqeera jechuudha. Asirratti waan meeqa naqeera waa sadii naqee jira jechuudha. As biratti akurii namni hin beekne hin jira. Akurii namni hin beekne hin jira yaadu yeroo baay'ee bakka wantoota akkanaa kana bitamutti jechuudha. Boota akkasitti gurguramti. Eessa akka facaatee eessa akka geessu irraa hin beeku. Akurii kana ijoolleen biyya arabaa jirtan hin beektan jedhee yaada. Akurii illee akkasuma haaluma saniin ooyifataaraa jechuudha. Kinootu afaan arabaatiin maal akka jedhamu hin beeku garuu afaan kennaan akurii jedhama. Istoofii ammoo paaworii isaa bakka jiddu galeessaatti jechuudha. Osoo ibidda ooyisee illee ibidda sirriitti jala qabbanaa ta'een argitanii miidhatti yeroo jala ooyisu. Akkasuma jechuudha istoofilleen paaworiin isaa sirriitti bahuu hin qabu. Yoo istoofii paaworii qannafamu hin qabaanne yeroo paaworiin sirriitti hin jirre godhuu qabdanii. Paaworiin haala malee yoo isin jalaa baay'ate isin jalaa xaxxalafama waan ta'eef hin barbaachisu xiqqishuma ifamuu qaba waan ta'eef yookiin xurgifamuu qaba waan ta'eef haala kanaan akuriillee haala kanaan ooyisaa jira jechuudha. Kan agartan kana maashaallaadha. Akuriin kun vitaaminii hedduu qabdi jechuudha. Wanti hunduu vitaaminii qaba garuu akuriin baay'ee bareeduudha waan ta'eef osoo keessaa dhabuu baattanis isin jira. Asirratti arfaffaadha jechuudha. Akurii arfaffaa naqaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana ittaansee maalidha nuugii xiqqishuma ooyisna. Nuugii xiqqishuma ooyi maxabasha irrallee yoo oofne inni waan akkasii guddaa ooyifnu hin qabnu. Maxabasha irrallee yoo oofne inni sun hin gahaa jechuudha. Haala kanaan isallee ooyifadheera. Kinoo isaanii kophaa irratti naqadheera jechuudha. Nugillee waluma waa hundaayyuu waluma duraa duubaan jechuudha. Ittaansee suufiidha jechuudha. Suufii yeroo baay'ee qoloo qorsoo garaagaraa keessa waanuma hunda keessatti namni hin fayyadama. Suufiin kunillee baay'ee bareedaadha jechuudha. Wantoota akka nuugii, suufii, loozii, talbaa kunniin waan qibaatii qabu. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Wantoota qibaatii qabu jechuudha. Suufillee akkasuma beektan qibaatii hedduu qabdi jechuudha. Nuugillee akkasuma loozii talbaadha jechuudha. Kunniin hundinuu keessaa dhabamuu hin qabu jechuudha. Mixinii keessa yeroo baay'ee baabura keessatti yoo baay'ee baay'ate isiniif daakuu dhabuu deemalanii isin garuu talbaa likkitti godhachuu qabdan jechuudha. Maashaallah haala kanaan suufillee ooyifataa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala kanaan isallee ooyifadhee saanii kophaatitti naqadhee jira jechuudha. Akkana jala booda hin laazasnee fi kaawwaa waliin naqeessa garuu walitti naqaan jiru. Ittaansee abishiidha jechuudha. Abishii yookiin shiqoo. Inni kunillee aynata lamatu jira. Adii fi diimtuutu jira jechuudha. Isa kana abashaa kana jechuudha. Isa kana godhuu qabna. Maaliif jennaaniin inni sun dhugaatiif malee wantoota akkanaa kanneen irratti baay'ee hin urgaa'u.
wantoonni baay'ee hin urgoofne immoo waan akkana irratti baay'ee akkas gatii hin qabu jechuudha. Kinooti haala kanaanii diimatteerti argitanii diimatteerti jechuudha. Likkii kana irraa fuudha. Abishiin dura itti naquu fi amma garaagarummaa isin qabdu waan beektaniif jecha waa hundumayyuu hangan dho'ise isiniif galaa'idhee yaada jechuudha. Tilmaama irratti isiniif galaa'idhee yaada. Haala kanaan kinooti waa hundaa qopheeffadheera jechuudha. Akkuma isin argitan kana absuudaa gurraachaa talbaa akkasuma ammoo asirra kana qameellee waa hedduu jechuudha. Dimbilaala absuudaa adii abishii waa hedduu jechuudha. Akkuma isin argitan kun abishiidha, kun absuudaa adiidha, kun ammoo dimbilaala jechuudha. Akkasuma ammoo suufiidha, absuudaa gurraachaa, nuugii, talbaa. Asirratti ammoo akurii, misiraa, shumburaa, ataraa waa afurii kana jechuudha. Waa afurii kana naqee jira. Kuwwan illee ka duratti naqamellee hin beektanii asirratti waa meeqa kan qopheesse hin beektan jechuudha. Tilmaamtan jedhee yaada jechuudha. Mashallah hedduu jechuudha. Ammallee ganaan hafa dhumatee hin jiru. Hanga xumuraatitti olaaltanii waa hedduu baratanii hedduu sin fayyada. Nyaata hedduu bareedaa ta'e akkasuma furdina fayya qabeessa jechuudha. Akka irraa argachuu dandeettan furdina fayya qabeessa. Furdina hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Keessattuuyyuu ijoolleen shamarran mana madaamii jirtanii kanneen guutuullee argachuu barbaaddanii muraasa argachuun keessan hin oolu waan ta'eef akkasuma dubartiin dahuu hedduu jechuudha. Kan nyaata kana tasuma dhabuu hin qabdu. Qalma dhabuu wayya nyaata kana dhabuu manna qalma dhabuu wayya jechuudha. Nyaata hedduu vitaaminii qabu. Akkasuma nyaata fayya qabeessa yeroo nyaanni appetaayitiin isin cufe miyyuu jechaadha. Nyaata isin jibbisiisee nyaata isin bana jechuudha. Fedhii nyaataa akka horattan isin taasisa jechuudha. Nyaata hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Dhugaatiin kun namoonni hedduu osoo fayyadamtanii hedduu irraa gammadanii ittiin jedhee yaada jechuudha. Asumaan hanga xumuraa laala dhumatee hin jiru hedduu ganaadha jechuudha. Ittaansee maalidha? Qamadii jechuudha. Qamadii findigamee jiru ganaa irra deebi'amee maal jedhama shakaashakamaa jechuudha. Argitanii qamadii hedduu bareedduu taate haala kanaan isillee immisaarra jechuudha. Qamadii findigamee arkaan findigamee immoo waan isin ajaa'ibushi arkaan findigamee haala kanaan qophaa'ee jira jechuudha. Qamadiin kuni qamadiidha. Namoonni barbaadan itti galchuu dhabuu dandeettanii. Ani garuu baay'eellee miti xiqqoo itti godhaa jira jechuudha. Sun filannoo keessan jechuudha. Akkaataa fedhii keessanii irratti hundaa'a. Akkuma isin argitan kinoo as biratti qamadiin kinooti maashaallaadha. Haala kanaan findigamee ka qophaa'ee jechuudha. Ittaansee boqqollaadha. Boqqollalleen haala kanaan findigamee ka qophaa'ee hajjaa yookiin haayisaa jechuudha. Haala kanaan qophaa'ee jedhu. Maashaallah waa hedduu jechuudha. Akkuma isin asirra argaartanii maal kana qofa ammallee ganaa jira jechuudha. Ammallee ganaa jira jechuudha. Amma waa meeqatti naqataa jira. As biratti kinoo talbaatti godhadhee jira jechuudha. Akkuma isin argaartanii talbaatti godhadhee jira. As biratti aynata afurii walitti naqesan illee itti dabalee jira jechuudha. Waa meeqatti naqeera? Waa 8 naqeera jechuudha. Haga ammaatitti waa 8 naqee jira. As biratti nuugiidha. Waa 9 laaka waa hedduu jechuudha. Isin aga barbaaddan fayyadamuu dandeetti. Absuudaadhi waa 10 laaka waa hedduu jechuudha. Wanta as biratti naqaaroo abishiidha. Waa 11 jechuudha. Waan hedduu itti naqaara jechuudha. Hanga xumuraatitti ilaalaa isin jira isin fayyada waan ta'eef waa 11 as biratti garbuudha waa 12 waa hedduutti naqaa jira jechuudha. Isin fayyada waan ta'eef arraa baradhaa isin jedha hedduu bareedaa waan ta'eef maashaallaadha. As biratti suufiidha waa 10 meeqa suufiilleen keessa jira jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Hedduu isin fayyada waan ta'eef irraa ilaalaa isin jedha. Akkuma isin argitan kan as biratti maalidha? Xeefii jechaadha. Xeefii diimtuu akkuma isin argitan kana xeefii diimtuullee immisuu qabna jechuudha. Xeefii diimtuudha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko nyaata irratti xeefii adii irra filatanii garuu vitaaminii kamtu qaba jennee yoo tilmaamne vitaaminii kamtu irra qaba jennee yoo tilmaamne xeefii diimtuudha jechuudha. An ka fayyadamu biddeena irratti illee xeefii diimtuudha. Vitaaminii illee si qaba. Biddeena illee biddeena si kanatti tola. Haala kanaan isillee ibiddi jala jiru ibidda dhaamaa jechuu hin dandeettanii. Haala kanaan isallee inni saarraa jechuudha kinooti. Akkuma isin argitan kana aara malee waan xeefiin akkan ol cincaartu nuti fakkaatina aara ibidda jalaati. Ibiddi yoo sirri ol hin bobeessini yoo sirri ol baba'e waan nu jala gubuuf jecha
ibidda dhaamaadhaan waan goonuufi sababa sanii fi ol aaraa jira malee ibidda akkasii ol boba'aa jiru sanii miti sababa sanii faala jechuudha. Itaansi zangaada yookiin maalidha? Zangaada manatti fakkaata. Zangaaduma isa san jechuudha. Zangaadni kun ka biyya baay'eetu jira, tokko tokko ka bishaan itti naqamu jira. Inni sun garuu iyyuu zangaada bareedaadha jechuudha. Zangaada bareedaa inni findigamu qara cabsama. Qara cabsaa kan jedhan beektanii isallee erga qara cabsine booda ooyisnee irraa harra jechuudha. Isallee haala kanaan qara cabsine ooyisnee irraa harree amma wanta as keessa jiru xeefii diimtuudha, absuudaa gurraacha, dimbilaala akkasuma zangaada midhaan kaleessa walitti make jechuudha. Guyyaa hedduu fudhate kun midhaan kun yoo kana laaltan waan xiqqoo fakkaata guyyaa 3 gaafa guyyaa arfaffaa daakame jechuudha. Argitanii kun tokko tokko isaatiin keessaa guurama waan ta'eef kun kaleessa walitti makee isin mul'isee jechuudha. Argitanii talbaa, abishii, dimbilaa, maannoo, suufii, nuugii maali waa hedduu waliin naqame san kinoo isin mul'ata hajjaa isa sanniini har'allee waa haganaatti dabalee jira jechuudha. Woo isinitti laakkaa'e wanta haga 20 wayiiti waa hedduu jechuudha. Haala kanaanii kinooti isa kana waliin gahaa jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Akkuma isin argartan kana inni kun midhaan birrii guddaa fixu garuu iyyuu obsitanii obsaan yoo qopheeffattan jechuudha. Awwaara yaa'u ka harka kiyya ilaalina nama hojiitu waan ta'eef haala kanaan midhaan kun jechuudha. Daaktanii dhuguu osoo dhuginu ijumaan akkana laaluun akka namatti tolu maashaallah osoo hin jedhin hundi keessanuyyuu biran darbinaa sin jedha maashaallah jedha. Wantoota akkana kana kanaan adda akka isin fidu yoo barbaadan asumaan komentii irra barreessaa sin jedha. Viidiyoon kun nama hedduu fayyadaa namni rakkataan hedduu jira waan ta'eef kana akka qopheessan hin beekne sheeshiin waliif godhaa sin jedha. Kun harcee muqiiti harcee marqaa akka isin fiduu fi komentii irratti naa barreessaa fidi jedha isiniif.